jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gadhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gadhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qabataanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa bira, sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'a.